Welcome to Grade 9 Biology, Unit 4, Part 10. So, arranta naga. Fakunna furaffa. Parti kudana fa hojii baranna. Mata duree tanarraa jalqabna. Okay. How does the structure of sperm related to its function? Kajo kana ita jalqabni baranna jechuudha arrantana. So, this topic is concerning about sperm. So, the relation of sperm structures with its function. Walitti dhufeenya caasaa spermiitii fi dalagaalee spermiidha kan laallu ta'uu isaati jechuudha. Okay. Before we proceed to this, the entire lesson of this video, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay. So let us proceed to our today's lesson. Okay, starting from sperm. So the sperm has a head. Sperm akkuma beekamu mataa qaba, qaama paartii qara mataa antuqaa mataa jedhamtu qaba. This head that is packed full of genetic material. Genetic material if keessa qabaachuu mataa kan keessatti paartii mataa kan keessa genetic material if keessa qabaachuusa. Akkasumas covered by an enzyme. Enzyme lysosome jedhamuun covered ta'uu isaati jechuudha. Fiixa mataa kana gubbaadha. Paartii qaama spermidhaa kan mataa jedhamu kanarraa maal qaba? Nucleusii qaba. Nucleus kana keessa immoo genetic materialtu jira jechuudha. Akkasumas enzyme lysosome jedhamu kan fiixee mataa spermidhaa kanarra jechuudha. Paartii acrosome jedhamtuun jechuudha. San keessatti enzyme baadhatee jira jechuudha. So the enzyme help the sperm penetrate an egg. Sperm enzyme lysosomiidhaa kan spermii mataa spermii gubbaa jiru kun spermii maal fayyada? Akka inni illee penetrate godhee yookaan illee uree ka'ee seenee fertilization gaggeessuuf fayyaddi jechuudha. Okay. At its other end, karaa biraatiin spermii maal qaba? Flagella yookaan immoo eegee qaba jechuudha. These flagellum used to swim toward the egg. Karaa killeedhaa akkasiin swim gootu yookaan immoo akka daayitu kan gargaaru ta'uu isaati jechuudha. In the middle, jidduu isaatiin sekshinii yookaan immoo paartiin spermiin qabu mitochondria. There are many mitochondria at the middle of the sperm that supply the energy required for the flagella to movement. Mitochondria kun gaa the powerhouse of cell maddanii isaa seelii yoo ta'u akkasumas teessoo yookaan walqixa spermitti mitochondriaan baay'inaan jiraata. Mitochondriaan baay'inaan jiraatu immoo enerjii gahaa karaa qilleedhaa daakuudhaaf eegidhaan karaa qilleedhaa daakuudhaaf fayyaddu qabaa jechuudha. Mitochondriaan kun produce godha jechuudha enerjii. So kana jechuun qaamni fakkeenya kun qaama mataa jedhamu qaama dubbanna kana yoo ta'u kaapin kun acrosomeidha. Kaap kan kun asitti kun acrosomeidha. Nucleusii qabaachuun kun immoo genetic material asitti dubbanna kana dubbatu isaati jechuun nucleusii waan qabuuf. Nucleusiin fiixee karaa mataatti jira jechuudha. Paartii mataa keessa jira. Akkuma beekamu middil irratti mitochondria jira. Akka tana jechuudha. Asii achi immoo paartii eegiti jechuudha. Okay. Asii achi paartii eegiti. Kun immoo paartiin asirraa haga asii jirtu middil yookaan immoo jidduu spermii jedhamte jechuudha. So eegeen tun gaa haala kanaan akka spermii sirriitti daakee daqiiqaa xiqqoo keessatti yookaan maayikiroosekondii xiqqoo tokko keessatti akka nakaree qillee daakee kiloo bira gahuutu asitti jechuudha. Okay. Okay, let us move to the other subtopic. Kara subtopic madura keenya birkabiraatti yoo yaanu 4.7 female reproductive structure. Caasaalee
qaamota wal hormaata dhalaate jechuudha kan laalu. Okay. What are the function of female reproductive organ? What are the function of female reproductive organ? So, a human female gonad have ovaries lies deep inside her pelvic cavity. Ovary jira pelvic cavity keessa jira. Pelvic cavity bakki jamtu lafee qaama saalaa dubartiitti ol jechuudha. Pelvic cavity asitti argamti. Handhuraa fi qaama saalaa jidduutti argamti pelvic cavity. So they produce and release eggs. Ovariin tun killee oomishuu fi killee gadi dhiisudha. They produce killee oomishuu akkasumas release egg killee bilchaatte gadi dhiisudha jechuudha. Ovariin ga'insi. So they are secrete estrogen and progesterone. Hormoonii saalaa estrogenii fi progesteronii secrete kan gootu yoo ta'u akkasumas the main sex hormone in female jarri estrogenii fi hormooniin saalaa estrogenii fi hormooniin saalaa progesteroniin tun kan hormoonii bu'uuraa kan sirna hormaata shamarranii keessatti yookaan qaama shamarranii keessatti burquudhaan beekamu jechuudha. Hormoonii saalaati jara lamaan kun estrogenii fi progesteroniin. So when we come to the role, estrogen trigger development of female secondary sexual characteristics. Estrogeniin akka dagaaginaa fi jalqabamiinsa amala saallammeessoo shamarranii kan agarsiisoo ta'u kan murteessoo ta'u akkasumas and maintain the lining of the reproductive tract maal goote akkasumas maintain the lining of the reproductive tract karaalee yookaan immoo ujummoolee sirna wal hormaata dubartiidhaa kana akka inni banamaa ta'e wal hormaataaf mijataa ta'uu taasifte jechuudha. Akkasumas hormoonii progesteron jedhamu kun immoo maal ga'een isaa thickens the lining of the reproductive tract keessoo ujummoolee so maaliif fayyada progesteroniin keessoo ujummoolee qaamota hormaata tract kana jechuudha. In preparation for pregnancy maal godha thickens furdisuu gabbisuu jechuudha. So haala kana jechuudha. Maaliif progesteroniin gaa akka qaamni dubartiidhaa tokko ulfaaf qophaa'u pregnancyidhaaf qophaa'u taasifte jechuudha. Maaliif akka fakkeenyaaf killeen takka killee bilchaate akka yoo isparmii ofii dakte yookaan ujummoo ovaarii gubbaa teessee guyyaa sadii umrii guyyaa sadii qabdi san booda ni duutee san booda karaa marsaa laguutti hin deemte jechuudha. Osoo san hin ta'in duratti progesteroniin produce ta'eeti gadaamessaan kun akka killee saniif akka lubbuu uumuu deemsaniif qophaa'u taasifte jechuudha. So haala kana keessatti kaa progesteroniin akka dhaabni gadaamessaa if jajjabeessu if haaromsu akka gartee hidda dhiigaa garaagaraa nyaata garaagaraa infiroo saniif ta'u akkasumas bootaa gadaamessaa kana bakka kophaadhaa bakka infiriyoon sun seentee keessatti guddatu san kophatti qopheessanii firaashaa dabalataa afanii fi bakka san gabbisuu jechuudha. Qulqulleessanii bareechanii hidda dhiigaa diriirsanii haala kanaan deemuudhaaf hormooniin fayyadu progesteroniidha jechuudha. Qophii lubbuu haaraatiif jechuudha. So akka qaamni gadaamessaadhaa ulfaaf qophaa'u taasisuudha jechuudha. Okay. And also adjacent to each ovary is an oviduct. Bakka ovaarii lamaa jira. Ovaarii lamaan kana keessa gamaa gamanaa ovaarii jirtu kana keessatti oviductii jira jechuudha. Karaa hundaanuu oviductii jira. Oviductiin gaa a hollow tube that connects the ovary to the uterus. Ujummoo maal goote maal qunnamsiiftu? Ujummoo ovaarii fi uterus. Ovaarii fi gadaamessaa dhaaba gadaamessaa
wal qunnamsiiftu jechuudha ovidaktiin. Okay? Kana qabdi jechuudha ovaarii lamaanuu shamarran keessa. Akkasumas both oviduct open onto the uterus. Tokkoon ovidaktii ujummoon ovaariin kutuun jentuun karaa uterusiidha yookaan karaa gadaameessaadha banamtuudha. Achi keessatti spermiin killee cabsee gadoo buutee jechuudha karaa gadaameessaa uterus keessatti jechuudha. So this uterus is a hollow pear-shaped organ. Uterusiin kun gosa kam hollow pear-shaped organ qabata. Maaliif bakka itti dhooqa kan qabu jechuudha. Dhooqa ilmoo itti fudhatu kan qabu ta'uu isaati jechuudha uterusiin kun. Okay? Keesha ilmoon yeroo dhufte keessatti kuufamtu jechuudha. Hollow pear-shaped organ. Bakka gadaameessaan bakka ilmoo itti baadhatu qabaachuun sun kana jechuudha. So the uterine lining consists of glandular epithelium. Look, glandular epithelium, connective tissue, akkasumas blood vessel. Keessoon gadaameessaadhaa maal of keessa qaba? Glandular epithelium ni qaba. Akkasumas connective tissue qunnamsiiftuu, akkasumas blood vessel, ujummoolee dhiigaa of keessaa qabaa jechuudha. Keessoon gadaameessaa. Okay? Okay, the bottom of uterus. Gadaameessaa kara gadii keessatti a narrowed region called cervix. Gadaameessaa kara gadii keessatti naannoo dhiphaa taate tan cervix jedhamtu yookaan immoo morma gadaameessaa jedhamtuutu jira jechuudha. This cervix open into the vagina. Cervix yookaan morma gadaameessaa kun karan banama. Kara vaginaa gaduu banamee kara buqushaa gaduu banamee argamaa jechuudha. Okay? So the vagina which extends from the cervix to the body surface is the organ of intercourse and the birth canal. So vaginaan ga tan morma gadaameessa irraa haga gaditti argamtu jechuudha. Haga hulaa vaginatti argamtuun qaama intercourse yookaan immoo wal qunnamtii saalaa keessa gaggeeffamtu ta'uu isaati jechuudha. Ende birth canal. Akkasumas hulaa daa'imni yeroo ji'a 9 guute ittiin bahu birth canal yeroo jennu hulaa dhaliinsaa yookaan dhalatiinsaa daa'imaniiti jechuudha. Birth canal daa'imni gisee garaa haadhaa keessatti baatii 9 taa'ee gisee xumure booda impiroomni diviloomantii xumuree kasarkaa fetasii ta'ee sanboota karaa daa'imaa gisee ta'ee birth canal kanaan karaa vaginaa kanaan karaa alaa baha jechuudha. So kana jechuudha. Externally visible organs of the reproductive tract are called genitals. Gubbarraa jechuudha. Qaamni warroormaa saalaa kun gubbarraa kan qaamni nutti mul'atu namatti mul'atu qaamni warroormaataa nutti mul'atu kun maal jennaan genitals jennaan. So female genitals include two pairs of lip-like skin fold that enclose the opening of the vagina and the urethra. Female genitals yookaan qaamni warroormaataa shamarranii kuni cimdii peerii cimdii tan lip-like skin fold taati qabdee jechuudha. Akkasumas opening of vagina and urethra kara urethraati fi kara vaginaadha paartilee banamtee jechuudha. Akkasumas adipose tissue qabdi. Adipose tissue fills the thick outer folds and the labia majora. Labia majora qabdi jechuudha. Akkasumas thin inner folder are the labia minora. Okay? Thin inner folder. Look. Thin inner folder are the labia minora. Labia minora thin inner folder jechuudha. Keessa kara keessaa taatee qalloo arraba qallaa kara keessaa labia majora labia minora ne yoo yaabnu immoo the outer fold yookaan immoo kara gubbaatiin arraba kara gubbaadhaa immoo maal jennee yaamne labia majora. The thick outer folds arraba kara gubbaa jechuudha. Okay? And the clitoris lies near the anterior junction of the labia minora. Labia minora ta'anii argamachuu clitoris kunis jechuudha. Clitoris jechuun kan qinxirii jechuudha. Qinxirii yookaan immoo waan
clitoris kan karaa gubbaati dhaqna qabaa yeroo dhaqna qabaadhaa dubartii irraa murasin jechuudha clitoris jechuun. Isa fiixee karaa vaajinaa gubbaatti argamu san jechuudha clitoris yeroo jennu. So kana jechuudha asirratti gaa jummooleen fakkeenyaaf if this is a vagina, okay, if this is a vagina, inside the vagina there is a labia majora and labia minora. If this is the internal, look inside this labia minora, inner folder party xiqqaa haphii kan kara keessaa aanu jechuudha. Kara isaa ka'aanu. Kan immoo sanitti aanu arrabni vaajinaa marsu kan kara keessaa sun laabiyaa maanoraa jennaan. Kan immoo bal'aan vaajinaatti marsee argamu kara alaa kun laabiyaa maajoraa jedhama jechuudha. So kilitoorisiin immoo bakka tooratanetti argamti jechuudha kilitooris gubbaa tanatti jechuudha. So haala kanaan partii isaanii adda baafanii beekuu qabna jechuudha. It contains erectile tissue. So the labia amma gaa it contains erectile tissue. Tissue erectile taate yookaan tissue dhaabbattu jechuudha. Tissue yeroo dubartiin takka shakarte yookaan immoo fedhiin ta'e akkatti dhaabbattuutu jira jechuudha. And is highly sensitive to tactile stimulation. Baay'ee sensitive kan taate baay'ee miireeffattuu kan taate tactile stimulation jechuudha. Tactile stimulation yeroo jennu wal tuqaatii qaama saalaa lamaan jechuudha. Yeroo qaama saalaa dhiiraa bakka san tuqe akka malatti miireeffattee akka malatti sensitive kan taatuu fi akkasumas yeroo fedhiin dubartii qaatu itti haate jechuudha. Erectile tissue bakka sanitti ol dhaabbattee jechuudha. Dhiigaan guutamtee jechuudha. So the opening into the vagina is often reduced in size in the virgin state. Keessoon banaan jechuudha. Uraan kara vaajinaadhaa jirtu tun look asirratti. The opening into the vagina is often reduced in size in the virgin state. Keessoo banaan vaajinaa keessaa jechuudha. Baay'ee saayizii yookaan immoo hammi uraasanii xiqqaadha. Yeroo akkam yeroo virgin state yeroo dubartiin takka dubrummaa qabdu. Virgin state yeroo jennu yeroo dubartiin takka dubrummaa qabdu qaamni vaajina irraa karaa alaa bahu fincaan bahuun sun baay'ee xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. By a membrane the hyphen. Membranein baay'ee haphii ta'e kan dubrummaadhaa kuni hyphen jedhama jechuudha. Okay? Hymen jedhama jechuudha. Gogaan qallaan dubartii dubrummaa qabdu vaajinaa isaanii haguugee argamu. Dubrummaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu addaan itti beeknu hymenii kana jechuudha. Okay. Although in today's more physically active female, this membrane may be much reduced in extent. So yeroo ammaa keessatti dubartoota more physically active ta'an kamaletti sochii qaamaa raawwatan keessatti membrane kun baay'ee gadi bu'aa yookaan immoo kamaletti haphii ta'uu isaati jechuudha. Okay. Okay. The paired ovaries of woman female contains many of thousands of eggs. Ovariin cimdii taate tan shamarran keessatti argamtuun killee kumaatamaan lakkaa'amtu qabdi jechuudha. Okay. During women's fertile years yeroo bara haawwan da'umsi isaanii jiru jechuudha. Fertile years umrii haawwan da'uu danda'an keessatti jechuudha. Women's fertile years yeroo jennu waggaawwan yookaan immoo waggaa murtaa'aa qabu shamarran akkuma beekamu yeroo fertile period yookaan yeroo itti ilmoo argachuu danda'an murtaa'aa qaban. Yeroo haga san keessatti jechuudha. Except following fertilization approximately 13 eggs mature each year. Look. Tilmaama jechuudha. Following fertilization hordofnee jechuudha.
tilmaaman waggaatti killee 13tu bilchaataa jechuudha. Tilmaaman killee 13tu bilchaataa jechuudha waggaa takkatti. Shamarran takka keessatti jechuudha. And also usually the ovaries alternate in releasing egg. Ovariinis garaagarummaa qabdi jechuudha killee gadhiisuu keessatti. Because a woman is fertile for only about 30 to 35 years. So kanaafuu haawwan jechuudha yeroo fertile period yookaan immoo yeroo isaan ilmoo dhaluu danda'an waggaa 35 jidduu qofa akka ta'u yoo ta'e of approximately 400 eggs in her ovaries at birth. 400 killee 400 in her ovaries at birth. Killee 400 kana yeroo dhaliinsaa yookaan uffata tajaajilatu qabdu 400 keessaa only 3 to 4 have a chance to reach maturity. Look, killee 400 shamarran keessatti uumamtee jirtu ovaarii keessatti jirtu keessaa killeen carraa argattu killeen carraa bilchaachuudha argattu 300 haga 400 jidduutti chaansii jechuudha. Chaansii bilchaattee ilmoo ta'uudha kan argattu killee 300 haga 400 jidduudha jechuudha. So the others what degenerate. Killeen 400 naasuun sun hundi isaa maal ta'a degenerate yookaan bilchaachuu carraa bilchaachuudha hin argatanii achumaan degenerate ta'anii hafan jechuudha. Killee 300 jidduu killee 300 immoo killee carraa bilchaachuudha argattee isparmii argattee ilmoo ta'a yookaan isparmii dhabdee yaa'aa jiraattu jechuudha. Okay. So the uterine tubes or oviduct are lined with the cilia for propelling the egg away from the ovary from which it was released. Ujummoon uterine yookaan immoo oviductiin tun ujummoon ovariidhaa tun siiliyaa wajjin siiliyaa qabdi jechuudha. Siiliyaan tun maal gooti propel gooti killee maal gooti killee akka ovarii biraa karaa oviductiidhaa yookaan karaa uterus akkasiin deemtu taasifti jechuudha. Okay. The two ducts open into the upper corners of the uterus. Daktoowwan kan ujummoowwan lamaan olitti dubbanne tun oviductiin tun jechuudha. Karam deemte karam banamte upper corners uterus irratti walitti sanii walitti banaadha jechuudha. Or wombi keessatti jechuudha. Wombi jechuun bakka ilmoon itti guddattu uterus keessaa bakka ilmoon itti guddattu jechuudha. Okay. Which is specialized for housing the embryo during the intrauterine existence. Yeroo mana embryooti jechuudha. Wombiin tun womb mana embryooti. Yeroo intrauterine existenceidha jechuudha. Yeroo killeen embryoon guddina eegaltu jechuudha. And also it consists of a thick muscular walls and also many blood vessels and a specialized lining endothelium. Lining specialized endothelium kanaaf jira jechuudha. So the uterus is designed to hold more than one developing embryo. Uterus kan inni qabachuu danda'u embryo tokko ol yookaan embryo takka ol qabachuu danda'a jechuudha uterusiin kun. So mataatti wombii itti uumaa jechuudha. Kanaafuu lakkuun karaa kanaan dhalachuu dandeessi jechuudha. Okay. This is the female structure, female reproductive structure. Okay. Kana jechuudha. Ana jechuun egaa ammaa dubbataa turre jechuudha. Akka bakka isaan itti argaman qaamota amma dubbataa yeroo kana hunda jechuudha asirra kan jiru yoo ta'u. So kana fakkaata irraa funuuf yeroo biraa aga sagantaa biraatti walitti deemnutti nagahaan jiraadha.